haadha ofiitti namne obboleessa ofii dunyaatti baaftetti namne dunyaa ofiitti namne dhiyeenya kana iqaamaa dalagadha jettee birri dirhama Dubaay 8,000 nyaate dirham udu iqaamaa hin dalagne mucattiin biyya galtee ammas deebite birri 150 akkas jala kafalte biyya Arabaatti deebite eega deebite ammootu ji'a lamaayyuu hin geenne kanaaf ammootu amma rakkoo nutti jirtu yoo jiraateetiin jedhe mucattiin tun jismiisii mul'u dhukkuba qaama kiyya mul'una dhukkuba an caccabe jettee booti sammuun isiitu likkii dalagaa san Allahu aalam rabbuma kennaadhi rabbumaaf isii dhiibna immoojii boochaan ergina kanaaf ammoo wanti nuti amma haadha isaaniillee galchuu hin dandeenyu haati isaanii yoo nu marartu yoo ganaan nuteetiin Awi, way awi ya jama amma akkaawunti yoo dubbanni rakkina qaba itti himnu kana hawwii sana namni simbira jiru yoo jiraattan. Yoo simbira namni no kalulaati malee ka hawwiiti miti kalula irra nu galu Kalula. Kula kanuma luulaa sana hawwii bira jiraayyuu nje simbira jira. Namni simbira jiru jira. hin qabanne yoo la hin barreessu Kunootee masaalaa dhugaadha kuma tokko. Kuma tokko eda qabeeraan. barreessa maali barattee qomaa qabdi ka irraa gaafatu rabbi keessaan nakkootu keessaan dubbannaa keessaan waliin xumurra jetteerti mucicha waliin keessaan haa xumurtu jalqaba ta'e inni na luluu agaafii sirraa qaba jedheen an follow deebiseef dhimma sirraa gadi buuseen dammoo ana beeka that's it ka deebisummoo an adda kiyyaa miti koree qaba onni adda kiyyaa miti ka onni jedhe jechuudha. Maallaqni kun koree qaba. Ana asaaruma fuudhee yoona transfer arge sinarraa kafalaa birriin tun akkas ta'uu baattee sinarraa kafalaan guyyaa kana wayita nagaafatan birriitti dabbaree himee qarshii 700 jechaa jira 44 kana maa ta'e 44 garaagarummaa akkam godha eegasiyan. Lula isa kana gabaabsaati nyaatus dhiistus suusiif sanii oli guddaayyuu 47 miti ka sanii olitu amannee si kennanneerraa miti amaanaa guddaa harkaa qabda. Xiqqoo tanaan si shakkinu amma warra koomentii xiqqoo gaafii hin deebisini achuma dhiisiin yoo yaada biraa qabaatatti nu darba. Ummu afnaan odoo asirraa baatee aliimaa nu dubbistee waan waliin mari'attanii faatanii nu deebitee natti tole. Ani nama waan tokko hin Laali gammadee. mucaan yoo as jala jiraattee jechuun sa'aatii egzaaktii wayita san irra galee waliin risiitii guutuu naaf ergitee baankii deemee tiraansfarii kiyya cheek godhee koreen mari'addeetiniin tiraansfarsii godha. Kanaan alatti risiitii qofa waan ati natti ergiteefillee hin galchu an birriin tiyyaa miti waan ta'eef gargaarsa namaati. Risiitiin argita sa'aatii ispeesifikaalii yeroo sanitti birriin 44 ati jettu kun risiitii tokkochaa yoo gale dafet saniin ala garuu hin dhaga'uwan. Shinii galee anaa fi miti waan ta'eef maallaqa namaati. Nana baankii deemtee sarragaaggatuu dandeessa hennatiin gahee cinqiin qabu kun uko. Kuni cinqiin qabu. Amma kaleessa riyaala 2,000 Suudiin sitatti aanarra gashite 2,000 gashu si galee miti. 2,000 naa gashettee intalli itti kennete shimbirrii guddaan irratti gashite. Baankii deemnee cheek gooneetu baankii achitti deebisneef arabootaaf iyyuu kan abashaa miti. Namni waan keessa nyaatu hin jiru. Sitatiin immoo ilma namaa kamirrayyuu uumamaa oola. 5,000 galuutti namni 50,000 gashaa. 110 gashuutti 100 gashaa. Kun rakkinaan qabu. Sitatiin ilma namaa bira ni jira. Birrii 10,000 galchutti wallahi 600 galchanii turan. Baankii beetii deemanii waliin haasanii waan san sirreessanii haqa ofii fudhatan. Bakka allaqe gabaaba. Nuti irra jirta qashti. أما جي فتني دقيقة كتير كنا مع أحبابي قبل لك قبل برتين وإنا فلوس ترتيبة ولي خلنا سوا أم فنان مي فولو نادي بيسان سيبر باداي Ani amma kan na gammachiise ummu fanaaniin Dubaay keessatti argachuu keenya ijoollee keenya bor yoo kubsatte yoo nu jalaa dadhabde yoo nu jalaa rakkina nu barbaachise ummu afnaaniin nu barbaachisti hedduu galatoomi as keessatti si argachuu keenyaaf dubartii cimtuu of taatee waa gochuu dandeessu. Of taatee imbaasii deemuu dandeessu. Of taatee dubartoota Araboonni yoo ijoollee keenya miidhan dhaabbattee nu kasasuu dandeessu nu barbaachista. Sana barbaada. Cin hawwiidhaan ammoo ati qabaddu achiin. No. Sinigalee miti. Jiddaa keessatti eenyuun nu barbaachisa? Makkaa keessatti eenyuun nu barbaachisa? Riyaad keessatti ani jira. Makkaa keessatti kunoo hawwiin jirti. Jiddaa keessatti, Dubaay keessatti, Itoophiyaa keessatti duudha.
Sinigalatti nun dubartii oftaatu barbaannaa sa'aatii ammaatti dubartoota ciccimtuu barbaannaa. Yeah, Sinigalatti kun sinaa gammatti. Hawwi is so strong girl. Hawwi illee nama ajaa'iba. Ati soodii jabanii Miidiyaa irratti hin dubbadhu malee dhugatti dubbachuuf qeerroo namni beekan hin jirani itti gaafatamaa hawaasa Oromoo Jiddaati jaarsi kiyya. Ijoolleen safaraa keessa rakkatan ka safaraa keessa gatan meeqa fuunee mana keessa gargaara jeetan miidiyaa irra hin baafnu malee garuu waan nurra kuttee dadhabnee maatiitti dhabne miidiyaa kanarra hin baanee. Kataaris akkanumatti rabbi nama cimaa nuu fide Kuweet illee akkanumatti hin fudhanne chigirra. Namni waan nama ta'eef rakkataa gargaaran garuu ammootu waan Jiddaatiif waan Makka ammoo abshir Makkaallee mana qabaa Jiddaallee ofii kiyyaa bakka lachuu waan jiraadhuuf waan dandeenyu hin goonaani. Rabbi rakkisee nama afoon hin dhaabin wallaahi fuula nama afoon hin dhaabin. Mama. Asumarraan dubartoonni qoricha adda addaa barbaadan illee ilmoollee sindide asumarraan qoricha illee ergiti wanta warri Jiddaafa jirtan natti ergitaa fi warri Makkaa jirtan natti Hawwiin guruppii keenya keessa hin jirti si qoy. Wallahi dubartii cimtu andas na jetti wallahi. Yeah, she's so amazing. Wallahi she's a strong girl, mashallah. Hawwi guruppii keenya keessa hin jirta? Guruppii keenya kan guruppii biraa qaba ture guruppii keessan jiru inshallah bismillah seena. No, nama hedduudhaaf warroota hedduutti viitamina mana waan gaafataniif isheen viitamina warra qabanii warra jilba ukkubatii hin gaafanna maal barbaachisu akka qabu warra pireediin isaanii tazaabba'u jala pireediin isaanii warra jalaa tazaabba'u warra dugda ukkubu warra garaa ciniinu sinii galee miti. Namni Kaatar dubartoonni Kaatar jirtan kan iqaamaa qabdan kan saba keessaniif dhaabbachuu dandeettanii keessaa. Sinigalee miti. Kanaafuu nun dubartoota akkasiin of ta'antu jiru. Warra dubartoonni ilmoo argachuufaa barbaadantu jiru. Obboleessa kiyya dhaggeeffadhu koomentii as jala barreessaa jirtaami. Ani ajandaa miidiyaa kanarraa hin barbaadu si galee asitti dhufee hagana ta'ee akkas ta'ee maalii ta'ee ani alfalligim. Dhimma hin barbaanneef dammoo ofii beeka. Dhimmichi koree qaba namatu waan kana walitti qabinaan jedhe malee hambirriin kiyyaa miti. Ammatti immoo an akkaawunticha sochoosuu hin danda'u. Akkasiin jedhe san risiitii kee sa'aatii waliin ispeesifikaalii baankii kee iskiriinshuutii gooteetiin natti ergitee ati san ta'uu footoo kee waliin mana baankii dhaqee laalee achi booda kan gochuu danda'u afaan Oromooti. Kanaan ala miidiyaa kanarra sagaleen kiyya waraabamee akkas jechuun barbaadu. Haqa namaa dammoo asii miti anaafirra na ejjetta hanga har'aa miidiyaa kanarra kabajamee akka jiraadhu waggaa tokkoo fi meeqa kana taasisan. Namni risiitii duubaan akkanatti hin finne waan beekuuf sumuna namni natti himatu hin jiru. Bakka naa cabxu namni natti himatu hin jiru. Waan dalaguuf eeggannaan dalaga alhamdulillah rabbil alamin. Rabbiin immoo naa tiksu amma boodallee. Waan qaxarii kanatti nu jabeessa isiniin jechuu jiranii rakkataan kenna bakkuma hunda jira. Foloo sii deebisee raan ilaalaa. Obboleettii keenya tokko akkasuma Dubaay irraa iyya ol guuramtii baay'ee kubsataa jirti. Ishiillee maal akka gochuu qabnu maal gochuu akka qabnu nun ijoollee biyya Arabaa dalagan mana Arabaatti rakkatan faana huma dhaabbanna har'as booris kanaa booda dubartoota. Amma booda akkana hiriirshinee takkaan fidan alhamdulillah rabbil alamin. Dubartiin keenya kanaa booda ni hayyatan booni miidiyaarra booni inshaallah bi'iznillah. Kanaa booda tooba. Luuliin kaaftu lubbu. Antana salinyo. Tasgabbaa waamaa jira bilbilisi. Reading jedhaa sagalee lama kaa'ee fi hawwi waan shakke keessa beeyta. Mijaayoo tokko faani waan hin sagaleen wajjin haasa'uu dideefi maadaamin silkii si yoo xalaftee jiraatte fakkeenya jechuudha. Shuf kuni anaaf masnagaga yoo xalaftee jiraatte fakkeenya sagaleen ani na akkana ta'e jedhuun kun eessa dhaqa maadaamatti bira dhaqa. Eegas raayisiin immoo afaan kiyyaan jijjiiratti. Sigale kanan barbaade qaxxitaa isii barbaada yookaan dawwalee naa kaasu indoo ammayyuu naqqa'ee tanaan irraa haqadhe beekta gidduudhaan irraa haqadhe wata bilan kaayee fi yaada jalaa haqadhe sababni yoo isii bira dhaqe jedhee shakke tanaan dura na mudatee jira waan ta'eef jechuudha akkana himadhu jedheen maadaamiin dhufte sagalee wakii irratti Imo dan ni kubra. Serri Dubai ammoo direct habraa miti hedduu takka ulfaata sagalee ofii hin eekkatanii amma osoo mucayyoo tana namni seeraan ala dhaqee bachisiisee namitti mubaarikiin qabdiin mubaarik ammootu biyya san keessattuu deebi'uu hin danda'u. Waggaa shammoo akka miidhama. Serri Dubai ammoo hedduu takka ulfaatti.
of eeggannoo barbaachisaa garuu ammoo namni akka ifnaanii kun waan barbaadde gochuu dandeetti karaa seer-qabeessa wal qabsiiftee fudhachuu hin dandeetti. Muna bakka ani isin biraa deemummee waan kana sirreessee haa dhufu waa imaslisham? ሂጂና እስቲ አውሪያት ታናስልሻለች አንቺ ኤሰ ይደሉላ አሁን ያሁኑ ልጅ አስተካክዬ ልምጣ ደውዬ እንትን አረጋግጬ ዋን ከን አረጋገጡፍ ሞ አይ ረኪናን ቀቦ አረጋገጠ ኦፍ አትስ አስረቲ ቢዚ ሲጎቹራ አቂ ኮተማ ሰነቲ ኑሞ አስራ ዱአይ ጎና ቦዳ ሀደ ኬኛፍ ዋኒ ጆሌ ኬኛ ለንጀጀበፈና waan godhamu qabullee yoo namni niyyatu jiraate illee niyyachiisna rakkinaan qabu. Moni asumanuyyuu bannaatish micayyoon takka Abu Dhabii jirti. Ji'a torba ciistee jirti. Kalee salee dubbadhee jira achi bootaa mana haadha faateetitti. Wallahi muni dhumattee jirti. Aslanii rabbiin ufiitii fayyisaa ufiitii illee fudhataa malee yoo oksijiniin irraa buqqa'e muni daqiiqaa takkaa fi hin dandeettu. Eda liiv irratti oduma haasofsiisu waa galchaaf jedhee yeroo siisiteetiin kaarkaratti hidhame kana jettu hin gaggabde achumatti viidiyoodhaan na wajji haasaa jirti. Gaggabdeennaan doktorri dhufee fi maashina biraa iyya itti gaxxamaniif ji'a torba aanaa aalii hin beektu. Bakka gootanii gaggaaf tokko saqaxataa sirriitti mubaarik mana mubaarikitti isaa ta'u mana haadha faateetti isaa ta'u. Sana qaxxataa sirriitti aqxanii iddoo dhaabbattanii viidiyoo dawwalaa ishee agarsiisa inshallah achi bunnu xinnoo ishee torbeefaa booda walirran ta'in odoon laalibuni odoonaaf wasafanii odoonaaf guyyaa tokko isin waliin dubbattanii dhaqinaan jettani sa'aatii lama narraa fagaatti lubbu ani garuu nan dhaqa rakkoo hin qabu sa'aatii lama narraa fagaattu kan isin Abu Dhabii keessaa bootaa وانا بوتانتي جرتي امو افنان كان جيت تسيدا ولتي ترتي امو افنان سنين لها غتي ديباني مراتني واتا كويسي غافتشو بربادا وان حوافتنا ايفاغوتو ها وقا ديرا دراتي وقا لما سدي الزراع وي ودي امو افنان فيوما امو افنان كان جام تسيدا ولتي تكافي جلا تبربادي أفنان ويا أمة أفنان كراكتا كتا جبا كاتي مودان متي وايد إما بيرو ليس رتي بيتا أوكي كتتان قبدو هنو جتو كتتا مني أوكي أمو أفنان كتتا متي إيمو دان كتوري مكانان غالينا دولي تي واسابي دي سيتي كتتا ما إيمو بيتشاد دولي كتوري كان إيمو رتركتي داولي في جرا كاسي جدين ها كاستو كاتي امو افنان كان جدو كاسي اما سي دولتي ايمو اما سي دولتي كاتلان سغالي غلا مكابي في جرا اما سونو كو انا كادو جدا يوات جباب تدكال مني وان هندما غوچو دندين انن نوغيلا يو نياتا لسي ديدي انن نوغي يلا شي ماما كوش ابشر Hello. Moni na kafte jirti bakka nan dubbisa mo'iti makabadheetu. Ayye. Inna kanaafu inshallah hawi muutiin si godhe sorry. Ofirraa kaasee. Namni yaada qabdan namni biraa akkasuma namni yaada. Mee abaya keessa akkana garagalchi ilaalaaf guddisiiti. Wallahi sitti agarsiisan jiru har'a waa'ee abayaati qiyaamaa qaba kana keessa abayaa agarsiisna sa'aatii qaba. Sansuuta itti deebitaa bar. Ammootu asuma hodhannuma hedduu silaalara haalaalanii barbaada yoo bizinesni kee guddate. Hawiifi Muniiraan please hawiif Muniiraan mana hin jeeqinaa mee amma hin beektanii akka poolisa mana kanaa ta'e waa'ee qabattan sagantaa qabattan qofarra dhaabbadhaati waa'ee mucayyoo tana gargaaraatti fufame. Uffatallee sirri mul'isa suma hordoftoota hedduu qabdi yoo qabaatte nu oolchiti yoo qabaatteet hin jette sirra teettee waa nyaatu yoo qabaatteet hin jette waa ifaayyuu. Ani immoo nama sagantaan hin deemne waliin hin taa'u kaawallaa malakii munaan hin beekte nama sagantaa tartiibaan hin deemne waliin hin taa'u. لأنه هو سكنتا مجتي تناقب دنيمي خلاص هاسوات مراد ما فرقيسة أوفتن لبو سكنتا سي قبل بسالي تمرين Isanku ni mudira da mudira mafi tahat kala. Sakanta kisah tifufa.
Ayyee namni yaada qabdani waa'ee haadha keenyaa kanarratti yaada qabdani maal gochuu qabna akkam gochuu qabna mee isti dubbadhaame. Numatu kana booda waliif qorichadha siniin galee miti hammumaa jammarra. Dandeettii keenyas hammumaa agarsiisna beekumsa keenyas hammumaa agarsiisna. Kanaafuu obboleettii keenya kana inshallah rabbii sabrii haa kennuuf haadha keenya immoo kan jannata rabbi nu haa taasisu. Mee hawwi waa dubbadhatti itti aansinee yaada kennanna. Dr. Hawwi. Yaada wanti kennan yoo jiraate warri maallaqa guuraniitiin jedhan duraan dursee haadha teenya warra jannataa haa godhuuni. Obboleeyyan teenya ammootu warra haati isaanii ganda akiraa deemtee rabbii obsaa fi sabrii dhuman qabne isaanii haa kennu. Wanti godhan yoo jiraateetiin jedhe nullee akka nama tokkootti haati kamuu haadha kenna maqaa haadha teenya tanaatiin maqaa haadha teenya akkana taate tanaani quraana takka takkallee irraan iyyannee waan akira isaaniitiif ta'u osoo irraa sadaqannee natti tola. Itti aansuun ammootu yoo rabbi nu laaffiseetiin jedhe warri obboleetti teennaa waadaa galleetiin jenne waadaa isii gallee jenne sani osoo bakkaan genne hedduutu akkanatti tola. Mucayyoon tuni waan garaa sin nyaata intalti tun garaa na nyaatti waan garaa na nyaattuuf qabdi jedhe jaarsi tokko. Mucayyoon tuni nama bultii keessa fatanameeru wallaahi ilmaan qabdi bultiin jaarsi siisii ajjeesuuf barbaada jedhanii waa hedduu jira waan miidiyaarra hin dubbanne. Ammoo deeqaatii mucaa kana faanallee mucaan kun gara biyya Arabaa oofuuf jettee motora bittee maallaqa itti ergitee waa hedduu gootee hin